raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Kan nugaa barbaadu nu daafaa nun baasu maaltu garaa laafaa biyya cubburraasu of wareega Oromiyaa eega. Of wareega Oromiyaa eega. Haqaa fi hanqii. Oromoonni haqatti amana. Dhugaa galchuu fi dhugaa fudhachuun haqa baasa. Haqni qaama qorqalbii isaati. Hanqiin namaa namatti darbuun qooda yookaan cubbuu jedhee amana. Haqa namaa hin dabsu. Garuu haqni isaa sarbamaa jira. Sagantaa kanaan haqaa fi hanqii faana dhoofnee dhugaa Oromoon dhabee fi lafarratti mul'atu iyyaafannee qorannee isiniif dhiyeessina. Haqaa fi hanqii. Ashamaa harka fuunee akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya haqaa fi hanqii har'aatiin yakka waraanaa Oromiyaa kutaa Salaaleetti raawwatamaa jiru irratti xiyyeeffannaa haga xumuraatti akkan waliin turtan kabajaan isin affeerra. Hinoolu hinjooruu namni karaa beeku hirmataatee lafa jalaan baate. Beektonni akka jedhanitti waraanni dura sammuu namaa keessatti hanqaaqama. Ilaalcha adda addaa garee qabantu garaagarummaa isaanii karaa nagaatiin furachuu dadhabuurraa waraanatti seena. Ka'umsi waraanaa gareen tokkichi yookiin lamaanuu sababa garaagaraatiin nagaan wal dhabdee furachuu diduu ta'a. Garaagarummaan ilaalchaa yookiin dantaa sammuu namaa keessatti uumame sun furamuu yoo hanqate lafarratti gadi bu'ee waraana dhalcha. Waraannis lubbuu balleessaa, qabeenya mancaasaa, biyyas diigaa. Lola amma Oromiyaa keessaa fi Oromiyaadhaan alatti taasifamaa jiru kana ilaalchisee hayyoonni keenya hedduun waan as deemu dursanii arguun gorsaa fi akeekkachiisa barbaachisu hunda kennaa turan. Namni dhaga'u dhibeeti haalli ammaa kun dhufuun isaa dirqii ta'e malee haala amma jiruun yakka duguggaa sanyiitu raawwatamaa jira. Yakki waraanaa namoota nagaa yookiin siviilii fi qaamota lolicharratti hirmaatan irrattis raawwatamaa jira. Waraanni akkuma waliigalaattuu waan badii guddaa dhaqqabsiisu waan ta'eef ofirraa ittisuuf yoo ta'e malee waan salphaatti itti seenamuu qabu miti. Yeroo baay'ee wanti waraana daran hamaa taasisu ammoo namoonni nagaa yookiin siviiliyaan xiyyeeffannoo waraanichaa keessa galfamuu yookiin akka miidhamaniif waamicha gochuu fi tarkaanfii fudhachuudha. Kun badii guddaa kan dhaqqabsiisuu fi waliin jireenya uummattoota fuulduraatiif illee gufuu guddaadha. Waraanni silaa ta'uyyuu hin malle taasifamuunsaa yoo dirqii ta'e garuu warra sirnaan leenji'ee hidhannoo waraanaaf maluun wal waraanu jidduutti qofa yoo daanga'e badiin waraanni lammiilee nagaa irratti dhaqqabsiisu xiqqaachuu danda'a ture. Wanni miidhaa lammiilee nagaa hammeessu ammallee daba siyaasaa sammuu namaa keessa jiru ta'uu hubachuu feesisa. Waraanni kamuu barbaachisaa miti. Yoo dirqama ta'e garuu fakkeenyaaf ofirraa ittisuu mala gaagaama lammiilee nagaa yookiin siviiliyaans ittiin xiqqeessan tolfachuun dirqama. Keessattuu daa'imman, haawwan, manguddoonni, manneen jireenyaa fi kan kana fakkaatan eegumsi addaa godhamuu qaba ture. Kana gochuu dhabuun yakka waraanaa sadarkaa addunyaattuu nama gaafachiisu akka ta'e beekuun dansa. Yakki waraanaa maali waan jedhume haa ilaallu. Kutuuftee biyya hogganooftee gara qileettooftee nuti maalii gara galchii laali. Yeroo hedduu wanti Oromiyaa keessa Oromoo irratti raawwatamaa jiru yakka waraanaati yoo jedhamu ni dhaga'ama. Keessattuu Oromiyaa lixaa godinoota Wallaggaa afran, Oromiyaa giddu galeessaa godinoota Shaggar lixaa fi Salaalee, Oromiyaa kibbaa godinoota Gujii lamaanii fi Booranaa, Oromiyaa kaabaa godina Walloo keessatti yakki waraanaa raawwatamaa jiraachuun erga gabaafamuu eegalee bubbuleera.
Oromiyaan godinoota akka Matakkalii fi naannolee biroo keessattis haaluma wal fakkaatutu jira. Qabxii xiyyeeffannoo keenyaa yakka waraanaa Salaal irratti akka haaratti raawwatametti odoo hin seenin yakka waraanaa jechuun maal jechuu akka ta'e haa ilaallu. Yakki waraanaa akaakuu lolichaa irratti hundaa'uudhaan qaamota hidhatanii wal waraansatti hirmaatanii fi namoota nagaa lola keessa hin jirre irratti raawwatamuu danda'a. Lola idil addunyaa ta'e irratti miidhamtoonni yakka waraanaaf saaxilamoo ta'an miseensota waraanaa madoo fi dhukkubsatan booji'amtootaa fi namoota nagaa fa'aa hammata. Lola idil addunyaa hin taane keessatti ammoo namoota diinuma lola dhalchisan keessatti kallattiidhaan hin hirmaanneef miseensota waraanaa sababa madoo ta'uun yookiin dhukkubaan yookiin booji'amuutiin yookiin sababuma kamiinuu qawwee isaanii lafa kaa'an dabalatee eegumsi ni taasifamaaf. Haaluma lamaanuu keessatti eegumsi barbaachisaan hakimoota, abbootii amantii fi hojjettoota qarqaarsa namoomaa fi hojjettoota deeggarsaa waraanaatiif taasifamuu qaba malee haleellaan irratti raawwatamuu qabu. Yakka waraanaa ilaalchisuun heerri idil addunyaa rogummaa qabu labsii Roomaa mana murtii yakkaa addunyaalessaa hundeessedha. Labsii kana keewwata 8 jalatti akka tumametti hojjettoonni akka yakka waraanatti ilaalaman kan sadarkaa karooratti yookiin imaammataatti yookiin raawwatti ibsaman gurguddoon A jalatti waadaa Jenevaa hagayya 12 bara 1949 cabsuu fakkeenyaaf ajjeechaa toorcharii yookiin gidiraa hammeenyaa yookaan qabiinsa farra namoomaa itti yaadamee miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu yookiin madaa qaamaa hammaataa fi madaa fayyaa hammaataa dhaqqabsiisuu saamicha yookiin balleessaa qabeenyaa itti yaadamee seeraan ala ta'u kan barbaachisummaa waraanaa hin qabne raawwachuu booji'amaa yookiin nama eegumsi godhamuu fi qabu tokko dirqisiisanii waraana diinatti hirmaachisuu booji'amaa yookiin nama eegumsi godhamuu fi qabu tokko dhimma isaa haala idilee fi madaalawaa ta'een falmatee akka haqan arganne gochuu akeeka lolichaafis ta'e waanuma fedheefuu nama butuu fi qabdii taasifachuu fa'a. Qabxii baa jalatti immoo waraana idil addunyaa hin taaneen keewwata 3ffaa waadaa Jenevaa hagayya 12 bara 1949 cabsuu jechuunis nama lolicha keessatti hirmaannaa kallattii hin qabne irratti miseensota waraanaa sababa madoo ta'uun yookiin dhukkubaan yookiin booji'amuutiin yookiin hidhamuudhaan yookiin sababuma kamiinuu qawwee isaanii lafa kaa'an dabalatee wantoota asii gadii kana raawwachuudha. Isaanis tokkoffaa mirga lubbuun jiraachuu fi namummaa namoota kanaa sarbuu keessattuu ajjeechaa akaakuu kamiituu bifa farra namummaan qabu qaama namaa muruu fi kutuu torcharii irratti raawwachuu kan lammataa waan akka malee kabaja namummaa tuqu raawwachuu keessattuu haala akka malee qaanessaa fi salphisaa ta'een qabiinsa hamaa gochuu. Qabxii inni sadaffaan nama butuu fi akka qabdiitti yookiin ergisaatti kaa'uu yookiin hidhuu. Afraffaan murtii siyaasaa kan manni murtii idilee hin kennine dursanii kennuudhaan murtii seeraa tokko malee ajjeechaa raawwachuu barbaachisummaa mana murtii gaaffii keessa galchuu fa'a. Qabxii inni caan ammoo akkasuma seerotaa fi duudhaalee idil addunyaa cabsuudhaan kanneen ittaanan raawwachuun yakka waraanaati. Tokkoffaa itti yaadanii namoota nagaa yookiin namoota nagaa lolicha keessatti qooda fudhachaa hin jirre irratti haleellaa raawwachuu. Lammaffaa itti yaadanii gamoowwan meeshaalee garee wal'aansaa geejjibaa fi namoota mallattoowwan addaa waadaa Jenevaa qaban irratti haleellaa raawwachuu. Inni sadaffaan itti yaadanii namoota ijaarsawwan meeshaalee garee yookiin makiinaa qarqaarsa namoomaa irratti hirmaachaa jiran irratti yookiin qaamota nagaa eegumsa UN jalatti eegumsi akka namoota siviilitti taasifamuu fi qaburratti haleellaa raawwachuu. Qabxiin afraffaan itti yaadanii gamoowwan tajaajila amantii, barnoota, aartii, saayinsii, tola ooltummaa yookiin soodduuwwan seenaa, hospitaalota, bakka dhukkubsattoonni fi madoon itti kuufaman irratti haleellaa raawwachuu. Inni shanaffaan bakka humnaan garee biraarraa lolanii qabatan tokko irratti saamicha yookiin hanna gaggeessuu. Qabxiin jaaffaan dirqisiisanii gudeeduu, garbummaa saalqunnamtii gaggeessuu yookiin sexual slavery dirqisiisanii ulfeessuu. Keewwata 7 muraa 2 faa irratti akka tumametti akkasumas dhiittaa mirga namoomaa saalqunnamtii irratti hundaa'e adda addaa raawwachuun yakka waraanatti ilaalama. Inni 7ffaan ijoollee umuriin isaanii 15 hin geenye waraanaaf foo'uu yookiin kaadhimuu fi kallattiidhaan lola keessatti hirmaachisuu. Qabxii 8ffaan lola taasifamaa jiruun wal qabsiisanii namoonni nagaa lola keessa hin jirre qeerraa buqqaanii akka deeman ajajuu. Keessattuu nagaa isaaniitiif barbaachisummaa olaanaa bakka hin qabaannetti. Qabxiin inni 9ffaan lola taasifamu keessatti qooda fudhatanillee kan eegumsi godhamuu fi qabu ajjeesuu fi madeessuu.
kurnaffaan qabeenya garee diinati jedhamee yaadame barbadeessuu fi fudhachuu fi kan kana fakkaataffaa yakka jalatti ramadamu. Mee namuu qabxiiwwan yakka waraanaa ilaallatan kanneenii fi waan yeroo ammaa Oromiyaa keessatti lammiilee keenya irratti raawwatamaa jiru wal bira qabnee haa yaadannu. Yakki waraanaa raawwatamaa jiraachuu ragaaleen agarsiisan danuun akka jiran shakkiin hin jiru. Mee amma waan tibbana Oromiyaa giddu galeessaa kutaa Salaaletti raawwatame haa ilaallu nu faana bu'a. Galee galgala baatu bareechata laalgolee galaa dabaan orma eeggata. Oromiyaa Salaalee aanaa warra jaarsorraa wanni dhaga'amaa jiru haalaan suukaneessadha. Mootummaan Bilxiginnaa Shaggar irratti ifatti yakka waraanaa raawwataa jira. Oduun Salaaleerraa ba'aa jiru akka mul'isutti gaafa caamsaa 3 bara 2022 godina Salaalee aanaa warra jaarsoo gandoota Qacammee fi Goljee jedhaman keessatti qonnaan bultoonni Oromoo 15 ol ta'an hidhattoota mootummaa Bilxiginnaatiin jumlaan murtii seeraa tokko malee rashanamanii ajjeefamuun hallayyaatti gataman. Maqaa aanaa warra jaarsotti namoota rashanamanii ajjeefaman keessaa kan adda bahee beekame muraasni Kaasaa Taammiruu, Mallasaa Simee, Tasfuu Tulluu, Tashoomaa Abdii, Dammuu Kaasaa, Kaasaa Dobocee, Abbishuu Lammaa, Maammushee Habtaamuu, Mindaa Bojaa fi Tollii Habtaamuti. Kominikeeshiniin aanaa warra jaarsoo ajjechaa kana guyyaa tokko dura miseensota ABO shanee nama 18 to'annoo jala oolchine jechuudhaan hidhamuu isaanii beeksisee ture. Guyyaa itti aanutti ammoo warra hidhaman kana keessaa namoonni 15 hallayyaa magaalaa Qarree Gohaa duubatti argamu bakka daangaa naannoo Amaaratti dhiyaatu keessatti ajjeefamanii gatamuun dhaga'ame. Reeffa isaanillee maatiin akka fudhanne godhamee waraabessa nyaachifamuu ragaan argame ni mirkaneessa. Qonnaan bultoonni ajjeefaman kun abbaa fi ilma maatii mana tokkoo fi firoota ta'uu namni maatiin jala ajjeefame tokko himee jira. Namoota ajjeefaman keessaa manguddoonni qawwee hidhatanii bosona seenuu miti fincaanuu geeffachuu hin dandeenyellee shanee jedhamanii kan rashanaman keessatti argamu. Miseensa ABO shanee miti qaama fedhe haa ta'u seerri ilmoo namaa rasaasa walitti qabii rashani jedhu akka hin jirre beekamaadha. Kun yakka waraanaa hamaadha. Biyyi seeraa fi heera ittiin bultu kan mataashii qabdi. Sana bira darbee ammoo safuu aadaa fi duudhaa sabaatu jira. Qonnaan bultoonni dheengadda halkan manarraa guuramanii rashanaman 15 sun yakka waraanatu irratti raawwatame. Yakki kun halkan ittaanus itti fufee namoonni rashanaman 21 kan gahan yoo ta'u gaafa caamsaa 4 bara 2020 ganamas namoonni dabalataa 8 rashanamaniiru. Walumaa galatti guyyoota 2 keessatti aanaa kanatti namoota 29 oltu rashanamee jechuudha. Salaalee aanaa warra jaarsoo ededa laga Abbayyaatti kan argamtu bakki Alaantee jedhamtu kuusaa reeffaa ilmoo namaa taate. Ilma namaa fidanii deemanii qarree Alaantee kanarra dhaabanii achitti gadi rukutu. Warri maatii ilmaan isaas dhabee reeffa dhabee mardoo taa'aa jira. Alaanteen gataa reeffa ilmaan Taaddasaa Birruu taate. Namas dhabdee iyyas dhabde. Namoonni ajjeefaman kun ganda Awwaalee Goljee fi Jamjam Meellarraa qabamanii magaalaa Qarree Gohaa hallayyaa gammoojjii laga Abbayyaa Alaantee jedhamu irratti ajjeefaman. Hanga qophiin kun hojjetametti reeffi namoota ajjeefamanii hin kaane. Ammallee aanichi guutummaatti shororkaa guddaa keessa jira. Qaamni nageenyaa gara sanatti bobbaafame filamee warra qomoodhaan Amaara ta'e qofatu aanicha dhuunfateera. Tarkaanfiidhuma uummata nagaa irratti waraanni mootummaa fudhataa jiru kanaanis walqabatee Salaalee aanaadhuma warra jaarsoo kana ganda Dhaayee Bocceessaa jedhamu keessatti manneen jireenyaa qonnaan bultoota Oromoo 80 ol ibiddaan gubanii barbadeessan. Eebla 28 bara 2022 lixa Shaggar aanaa Adaa Bargaa gandoota Caancoo Birrattee fi Tuulii Dasee jedhaman keessatti Oromoonni 46 waraana Bilxiginnaatiin ajjeefamuun yakki waraanaa uummata nagaa irratti raawwatamuun ni yaadatama. Akkasumas eebla 22 bara 2022 Shaggar lixaa aanaa Abunaa Gindabarat ganda Doggomaa Kibbii jedhamutti galgala sa'aatii 6 irratti xiyyaara nammaleeyyii yookiin diroonii jedhamuun uummata nagaa haleeluun namoota 25 yeroo tokkotti jumlaaf fixuun sirnichaa ni yaadatama. Kun kan agarsiisu giddugaleessa Oromiyaa keessatti mootummaan Bilxiginnaa uummata Oromoo irratti yakka waraanaa hamaa raawwataa akka jirudha. Yaasimee gadaa bobbaafanna yoo dhibee of kalaa tooftaa gadaa michillee lolaa. Walumaa galatti odeessi Salaalee keessaa ba'aa jiru akka agarsiisutti uummanni akka roorroo kana ofirraan ittisne ukkaanfamee humnoota mootummaa raayyaa ittisa biyyaa fi humna Amaaraa ilaalcha nafxanyummaa qabaniin ibiddi irraa jalaan itti qabsiifamee jira. Intarneetiin badee jira.
qunnamtii bilbilaa fi namoota geejjibaan gara shaggaritti ol dhufan qofatu odeessa qabatamaa hanga tokko qaba. Gama biraatiin aanaa warra jaarsoo lolli keessatti deemaa jiru kanatti humni addaa poolisii Oromiyaa guutummaatti hidhannoo hiikkachiifamaniiru. Harki caalummoo magaalaa aanaa qarree go'aatti hidhamaniiru. Poolisii idilee ulee qabatee mana namoota maqaa shanee jedhuun makalaakayaaf eeruu kennu qofatu hafe malee poolisiin Oromiyaa kaan hidhamee kaan hiikkachiifamee kaanis dhokateera. Ammatti raayyaa ittisa biyyaa dhalattoota Amaaraa qollanyoota jedhaman qofatu naannoo kana qubatee dararaa fi ajjeechaa suukaneessaa raawwachaa jira. Humna addaa Oromiyaatirraa hidhannoo hiikkachiisee kan hidhes raayyaa ittisa biyyaa dhalattoota Amaaraa ta'an kanaadha. Haaluma wal fakkaatuun gandoota baadiyyaa aanichaa hunda keessaa dhiira yookiin dargaggeessa ukkaamsanii hidhanii ajjeechaaf kaadhimmatanii argamu. Fakkeenyaaf ganda Maliyyuu Ca'uu fi ganda ollaa tokkorratti namoota 80 ol bakka tokkotti ukkaamsanii kaa'aniiru. Haalli Salaale keessatti deemaa jiruu fi uummata kanarratti raawwatamaa jiru yakka shororkeessummaa guddaa, yakka waraanaa fi yakka duguuggaa sanyiitu uummata Oromoo Salaale irratti raawwatamaa jira. Miidiyaaleen Oromoo fi kaan kan walaba ta'an dhimma kana gadi fageenyaan laalanii hatattamaan ragaa qabatanii uummataaf gabaasuu qabu. Hatattamaan gabaafamuun lubbuu akka malee badaa jiru ajjeecharraa oolchuu irratti qooda guddaa qaba. Fuulduraafis himannaa yakka waraanaa ittiin yakkamtoonni kun gaafataman gabbisuuf tajaajila. Yakki kun maaliif akka raawwatamaa jirus laaluun barbaachisaadha. Tokkoffaa mo'amuu dirree waraanaan woboon irra gahaa jiru haguuguuf uummata siviilii haaloo baachuu barbaadan qaamni mootummaa. Lammeessoon uummanni Oromoo jiilee mirga isaa gaafachuu dhiisuudhaan jilbiiffatee mangistii akka gabbaruuf yaadamee tarkaanfiin hammeenyaa dorgomaa hin qabne kun qaama mootummaatiin guyyuu bakka ittuu uummata irratti fudhatamaa jira. Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti waggoota 4 darban kana jumlaan rashanamuun, reeffi awwaalcha dhorkamee kabaja dhabee waraabessa nyaachifamuun, jumlaan hidhamuun, dararamuun uummanni Oromoo qeetti oomishni isaa ooyiruu keessatti gubamuun baratamaa dhufee jira. Oromoonis ajjeechaa fi dararaa baratee dhagneeffatee waliin jiraachuu waan bare fakkaata. Falmachuu dhiisee callisuunis kanuma agarsiisa. Gocha Salaaletti raawwatame kana dursee guyyoota muraasa darban qofa keessatti Shaggar Lixaa Abunaa Gindabaratittii fi Adaa Bargaatti dabalatee walumaagalatti Oromiyaa giddugaleessaa keessatti qofa haala suukaneessaa ta'een lammiilee 287 ol ta'antu rashanamee akka maleetti ajjeefame. Kana duras kutaalee Oromiyaa lixaa fi kibbaatti yakkoonni suukaneessan akkanaa waggootaaf raawwatamaa jiraachuun ni yaadatama. Geesse lolii dhuma dubbii kana gamnoomuun battala babbaroo deleenchi daggala. Gabaabumatti hamma beeknutti takkaa roorroo hammaataa hamma nagahu kan Oromoo irratti raawwatame arginees dhageenyees hin beeknu. Wanti sirriitti hubatamuu qabu qaamni uummatatti dhukaasu kufaatii isaa saffisiisaa beeka. Kun haquma dhiyoo qeerroo fi qarree seenaa keessatti galmeessitee dirree jiru kan addawaayii yookiin abut ittiin kufeefidha. Wanti fedhes dhufuu armaan achi Oromoon jiilee hin jilbeeffatu. Diinaa fi ergamtoota isaanii jalatti kufeetis hin gabbaru. Abadan gatii feesisu baaset kabajaa fi ulfina isaa haqasaa gonfata. Waaqi roorroo tana keessaa nu baasinna. Waaqnis abbuma jabaate qarqaaraa jabaachuun ammoo dirqama Oromoo hundaati. Kanarraa xumurree nama boruu nu haa taasisu. Qopheessituun Urjii Waariyooti. Kan isin biraan ga'e immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Nagaatti.
raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar